Taateewwan gurguddaa erga Iraanitti lolli eegalee ta'an keessaa Iraan biyyoota ollaa ishee hedduu haleeluun imbaasii Ameerikaa, buufata waraanaa, buufata doonii fi kaan barbadeessuun ibsameera. Iraan ulaan boba'aa addunyaa ittiin darbu ulaa Hormuz cufuun ishee ibsameera. Israa'el haleellaa qilleensaa Beeruutii fi Iraanitti cimsuun gabaafameera. Ameerikaan haleellaa boombii ciccimaa fayyadamuuf akka jirtu dhaadachuunis ibsameera. Walumaa galatti Israa'el humna rafoo daangaa Libaanos dabalataan akka qabattu beeksiste. Tarkaanfiin Netanyahuun lubbuu Ameerikaanotaa gaaga'aa jira. Faransaay lakkoofsa boombii niwukileeraa qabdu akka dabaltu ibsite. Ameerikaan kanaan booda haleellaa hamaan Iraan irratti akka raawwatamu akeekkachiiste. Buufanni waraanaa US Bahreyn jiru guutummaan guutuutti manca'eera. Faransaay lakkoofsa boombii niwukileeraa qabdu akka dabaltu ibsite. Libaanos gara waldhabdee babal'achaa jirutti seenaa jirti. Haleellaa Israa'el Libaanositti geggeesseen namoonni 50 ol ajjeefamaniiru. Israa'el jiraattonni gandoota Libaanos 50 ol akka ba'an itti himte. Uummati Beeruutti jiraatan sagalee dho'insaan irribaa ka'anii. Israa'elii fi Iraan erga Ayatolaa Kaameniin ajjeefame akka haaraatti walaleelaa jiru. Tiraamp haleellaan Iraan waan itti fufuuf duuti US kana caalaa ta'uu mala jedhe.